xiqqaa dhabdee guddaa dirree waraanatti argite. Odoo xiqqaa kana boo kunis deemee. Beellamni ati qabdu kamaaliti. Ka xiqqaa kanaati fotoo isaa EBS'tti kennee asheetutti kennee biraa deebi'ee gaafa dhufu kana jechuudha. Achirraan argama jennaan EBS'ii fi asheetu birattis kennee fotoo isaatii fi sagalee kiyyarraa fudhatan viidiyoo singoonuu beellama si dura jira nama hedduu jira. EBS'iin guyyaa ji'a 9 jedhe asheetuun ji'a 7ffaa jedhe. Ammallee OBN illee sagalee isaa waraabee kafalee gadhiisee jira. Gadhiiseera viidiyoo isaa illee postotee jira. Ka gandarraa baasee OBS irra fidesan jechuudha. Abbaan manaa eessa? Abbaan ijoollee? Abbaan ijoollee Saladiin garaadha gisee addaan deemni jireenya isaa oofaa. Nama dhabuurraa duraa badheenna darbee jireenya isaa oofataa jira. Nama kana namni dhugaan akka ammati na gaafatte atumaan mataan kee bakka naa buutee maaliif ilma kan kee kana hin barbaanne mee namni Itoophiyaa keessa jiru itti naa gootee dhugaan sanas naa baafnan isaa miti zarii isaa hundi isinii bituu danda'an. Amma kasiin jedhu mucaa xiqqaa dhabdee guddaa waraana jira. Mire akkasii lubbu. Garuu ammoo ni barbaadu daa'ima xiqqaa kana wajji buutanii guddaan haa deemu akkuma jette guddaa soqaan jiru. Bakka lachuu dhabee nama daa'e waan jedhu isinitti himadhe malee guddaa soqaan jiru. Miknyaatu guddaan kun turuuf dafullee ni dhagaa asli sagalee yoo du'ellee yoo jiraate namni du'e natti hima bakka namni argu jira. Garuu xiqqaa kana osoo anaaf jedhu gubatu manaa ba'ee dirqama xiqqaa kana soqee argachuu qaba. Akka inni isin jettan kanatti obsee taa'uu hin dandeenye ijji na baduuf deemti halkanii guyyaa booyaa asli. Xiqqaa kana akka naa barbaadamu wannan jechuu fedhu. Kan namichaa immoo yoo duuka buunee maaliif hin so'ine manni hundi gabbayee haa gaafatu yoo jettan ani gadi bu'eetiniin bakka inni jirutti dhugaan namni na wajji bu'ee nama kana naa gaafata taanaan anuu akka naa gaafatamu abdii fedhiin qaba akka naa gaafatamu. Isaa miti obboleeyyan isaatu shakkiin qaba akka naa gaafatamu abdiin qaba. Garuu asli namni naa gaafatu hin jiru. Amma mucaan eegabade hagam ture eessa si barbaannu reebee maal si haa gargaaru? Amma mucaan waggaa 6 isaati waggaa 6 lafatti 3 boo'ee asirratti 3 boo'ee lafatti 3 boo'ee miidiyaa kanarra waggaa 3ffaa kiyya qabuuf deema. Akkamitti arguudhaaf naree waggaa 6 guutuu kaate bu'aa turte? Mana keellee seenee bara aslee milikkata wajjin sitti himu. Inni min jettaa bari loltaa mana kiyyan seenee maaliif lolta? Wallaahi rakkoon qabu. Amma maal si gargaaru reeshi? Amma ati 50 na gargaanaa kanni namni biraa 50 naa kennu incaa kiyya 100 asli dubbina bas baadha amma laali wanni jiru mee waan godha anamma xiqqoo yoo akka amma jettu kana taate xinnoo haadha waan taateef saayikoolojikaalillee miidhamuu dandeetti xiinsammuusii miidhamuu danda'a waan ta'eef mee nama waa'ee isii sirriitti beeku hasiraa jamaan kun qaamaan argee beeka waan ta'eef waan isii haasaa jirtu anaaf kilir waan hin taaneef mee namni biraa barbaadaati. Mee haa dubbatu seessiraach. Mee daqiiqaa takka naa kennaa. Awwaalchaa jarjarina jara jarjarina. Birrii 150 barbaaddaa? Galee daa'ima kiyya san bakka sanitti sagalee san deeffadhaa fi barra asli waan biraati miti manaan ijaarachuu odoo hin taane asli kiyya gara. Birrii 150 yoo argatte rakkoon kee kun hin furama manaan ijaara. Ufillee faallaan haa ta'in barfaallaa. Rakkoon furamoo osoo hin ta'in sagalee san irratti deebi'uu barbaada. Rakkoon kiyya furamoo osoo hin ta'in deebi'ee dalagadha fayyaa qaba asli kiyya haga silaa oomaan jedhu ni dalagadha. Ani yaadni kiyya maal si fakkaate? Bakkuma beellamaa san irratti argamee waan rabbii kanaan beekan yoo eebbisii san irratti kan sagalee kiyya kana gadhiisu ta'e. Jarri sun yoo ka barbaaddee argitu ta'e amma siigalee yaadni kiyya kun achi deemee daa'ima kiyya kana sagalee kiyya kana ummata kana dhageessisee viidiyoo san waraabsisee yoo jarriin sun soqanii kana argan taate daa'ima kana eegas immoo an deebi'ee dalagadha. Amma mucaa kee kana barbaadatuu fi birrii 150 si barbaachisaa? Akkaawuntii Itoophiyaa hin qabdaa? Hin qabu. Eessatti sii kanin are? Eessatti sii kanin? Rakkoon qabu kan soqadha kan uumana beekurra maa rakkoo qaba. Ta'u akkasitti nama irratti birrii namaa guuruu hartu namni deemu guutu. Namni amma gisee rakkadha jedhee akkaawuntii nama sanii malee kennaa namni guutuu hattuu ta'e saabata. Birrii rakkataa kan bira ga'uu dhiise. Kana dura gaafa na himta jettu isiin illee maal akkuma ammaa kana maal jetti isiin wanni barbaaddu ani mucaa suuraa isii illee kamama profaayilii kaattee deemtuun kana mucaan sii galee. Profaayilii kaattee deemtuun kana. Biyya galuu addaati. Heeddar irratti waliin sii qabnu 150 yoo si nyaate hoo.
akkaantiin bargaruun jira yaani akkaantii biyya akka ture maal jaanii miraan nama bira kaayee dhufe sun hin danda'ama yoo abbaan maqaa ofiitiin hin danda'u ID maali ID sayyoon ta'e na akkaantii mazin bila waraqaadha malee maali ID sanii miti amma digital ID jedhaniiti mootummaan seera baaseera birriirra ta'ee akkaawuntii waan hundi sirreeffattee usmee faa kadhattee seenuu qabdatu. Asli kiyya na dhageeffadhu takkaan na taradde kokosiin kiyya birrii osoo hin ta'in kokosiin kiyya saaladdiin mucaa kiyya birrii miti mucaa kiyya sii galee birrii ati adoo si miliyeena naa guurtanii ittiin dassatu mucaa kiyya san malee. Rabbi si yaa mul'isu wallaa rabbi si yaa mul'isu rabbi si yaa mul'isu wallaa rabbi si yaa mul'isu. Asli mee waa jechuun barbaada. Miliyeena lamaa mi sadii mi afurii mi shana sun naa kennitanii mucaa kiyya bitanii miliyeena sana mucaa kiyya fudhadhaa jechuun sinii galee. Boona nati am. Bara malumu gara si qabanu dhabne bar birrii 50,000 naa kennii jette si kennaa jedhe imboyini. Akkaawuntiin qabne amma rakkoonsitu akkaawuntiin qabne malee nuti birrii sin dhoogganne ka birrii barbaaddu sanuu deemte. Deemte sagalee kennatu heddaami. Asli keenya mee carraa nu kennitan xiqqoo dubbadheetiin. Dubbadhaa sheekota sheeka sheeticha warra Dubaay tokko sira kun. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam. Egaa. Fayyaa asli baga jiraatu. Tasgabbaay. Fayyaa. Ayyee waa'ee dhimma qara na'imaa kanatti yoo seenu beektaa hedduu takka nama akkaan miidhamee xiinsammullee akkuma reeffama obboleessi kiyya darakaasuu yaaletti nama miidhame. Himatuma kana seeraan sitti himachuu atamma hin taraddaa jirtaan malee hin hubataa jirtaan malee si aarsa lola si fakkaata si galee akkanuma. Maknaatum namni kun nama waggaa 6 miidhamee ijoollee tana akkaataa itti guddifattee isin ibsite. Ani illee asumarrattiin boo'ichasii kana arkee sababa ijoollee tana nama arabaatiin illee wal loltee dhufte wallahi akka hin taane taate waraqaa ofii kiyyaa bilaashitti irraa dalagee deemeetuma waan tokko godha jettee asii deemte. Asii aga deemtellee waan tokko gochaa turtee aga humni isii danda'u taani ammoo humna hin qabdu biraa as deebiti. Baallama naa qabanii jiranii jette fakkeenyaaf amma warri miidiyaadhaa sun. Baallama naa qabanii jiranii baallama isaa irratti immoo argamuudhaaf maallaqa na barbaachisa. Maallaqa kana ammoo ani hin qabu. Waan kanaaf ammoo ijoollee tiyya Oromoon na califte hin lolti isii naa maraanuu akkanuma sii galee wanni as jalatti ammoo isin beekuu qabdani. Wallahi ilma namaa gubbaa laalan. Maraatuudhaaf waan xiqqishootu hafe waan xiqqishoo giddiidhaan sobaa ofi qaba yoo barbaadde ana arrabsiti yoo barbaadde abbaa beete ajaa miti kana maalidhaa sammuun isii miidhamuu agarsiisa warri waan dhalaa beeku immoo waan dhalaa ni beeka kanaaf aslii kiyya akkuma mareefati jette isii gargaaruufillee namnummaan amanamee namni amanamaan irratti nama gargaaran jira akkuma jettallee hin jiru. Garuu obboleettiin teenyatuun ijoollee akka malitti guddifatte tana dhabdee kaan waraanaan dhabdee sallee deemteetu hatta haga baafachuu yaaltee waan qabdu fixattee waan qabdu dhaganni bakka hidhamee san deemtee mucaan sunisuu hidhaa tureyyuu mucaan ka xiqqaa ka amma ka guddaa ka waraana jiru sunis mucaa san dhayitee laaltee achii baafattee kanallee haga dandeettu waan dandeette gaazexaa hama gootee achii kaatee deebitee jechuudha. Miidhamni isiidha amma himata wallaalte isiin. Tokkoffaa qarqaarsi isii barbaachisa wallahi qarqaarullee haga godhatti maaliif amma mana dalagaadhaa yoo seente jaraan waliin taatu hadha yoo deemte boruun deebiti maknaatum isii ka itti jiru ka biraati isii sammuun isii waan biraa yaada hujii namaa seeraan dalaguu hin dandeessu nama afaan nagaa itti haasawe kana yoo barbaadde walikkaati waan kanaaf aslii kiyya dhugamatti rabbiin maal gargaaru ree amma maal gargaaru waan gargaaru jenne baru man illee hin gargaara. Amoonni gargaaran akkuma reef isin jettu maallaqa waliin buusanii fi mee haagaltee bakka qalbiin isii yaaddee bakka sheenaa itti jirtu deemtee ilma ofii tana barbaadattee sheenaa ofii haagettu jechuun barbaade anillee tanuma asli. Nurraa waliin buufnafne. Abbaa isin maan haa godhattu ree anillee ebalu jechuu hin danda'a baabaa fayyaa. Iluu maal jettan? Asli yoo iluun dubbanne deeqaa takka. Ani al tokko aydar dhiifama. Amma bar birriin isiin qabatte birrii xiqqoo. Akkuma 50 isin jette yoo kenneef iluun 50 yoo kenneef eenyu kunoo abbaan qabeenyaa Dubaay kun 25 yoo kenne Iliyaas 25 yoo kenne 150 zaaset. Waan shirooti fi waan shaayii warri al jala jiru kun 2,300 yoo darbee waan wacii olii gadi hin deemtu argaan bultu maal namni 7,000 kun 1,500 yoo darbeef allaqeekko. Amma isin galeemi nama sadi taanee 50 yoo kenneefi 50 warri miidiyaa irraa barbaadu santa. Amma isin galee miti. Namni 7,000 jiru kun ka 10 danda'u ka 10 danda'u ka 200 danda'u 300 danda'u
waan algaa waan tiraanispoortii maal yoo danda'e ko allaqe kana gochuuf gin mucattiin tuni nama amma aariin isii gubbar ol ba'ee dhugaadha keessaa utaaluuf deemaa jirti taammaany nama taammaanyi isiin beeytu gaafadha rakkoon qabu nama 1700 jira 1550 isii jechuun miti isanii olu iyyuu uummanni kun walitti qabuu fi danda'a rabbiin moo isii haa mul'isuuf. Asirratti yaada hin dabalee al tokko carraa kenna. Mukaalid mee qoya caamuu irraa baafattu mukaalid muu irraa bani mee. Mee isin dubbachuun dura waan tokkon jedha jara keenya dhiifama. No waa gaafatu fi Iliyaasin dubbatta qoye. Ati mukaalid aga biyya Arabaa jirtu kana waggaa 3 jiran jette Dubaay kana keessa. Birrii aga dalayduu kana akaawuntii een irra galfattaati moo birrii san harkaa qabda hanga amma akaawuntii duraan irra galfattu qabdu Itoophiyaa. Usme birrii akkuma siraaji isin ibseen ture galeeni ijoolleeti kaan itti waraqaa hojjedhee kaan daa'imman itti soqe akkaantiin kiyya ni jira garuu ka waraqaa kun hin ta'uu jecha waan dhagayeef malee amma asirra isin kaan ni jira akkaantiin garuu tayaa akkaantichi sun kan namatti kennee dhufe waraqaadha tayaa gaafii isin gaafadhean sanii mee hojjettan immooyyuu mubarakaa mana nyaata Finfinnee keessatti dalagan isaan irratti sheer godha isaan irratti naa galcha isaan amanaa waan ta'e. Ani illee yaada wayii haasa'u. Onnee kiyya. Asli. Oo. Mee deeqaa takka naa kana cara dhiifamu wajjin. Aishi. Haala amma wanni jiru. Nuun kennitanii jiran. Eeliyaasin dubbatta amma wanni jiru. Illee kennaa. Wanni jiru maal beekte amma si waa lama dubbatte ilmaan qabaa ilmaan lamaan keessaa tokko waraanaa tokko ammoo bakka inni bu'een na agarree waan jette irratti tokkoffaa isa bade ka miidiyaadhaan barbaaduudha haqiqatan nama Oromoo tokko miidiyaa saba biraa irra barbaadu caalaan akka mataa kiyyaatti viidiyoo asliin dalagutu nama Oromoodhaa bakka Oromoon jirtu hunda bira dhaqqabee yaada akka mataa kiyyaatti yaada kiyya tokko jedhe lammaffaa ammoo kan waraana keessa jiru sanii bifa special kejiitiin qaama dhimmi ilaalatu dubbisanii kadhatanii waan gochuu qabu godhaniitiin bakkuma jirtu irraallee nama si barbaanne akka waraana keessaa haati isa malee hin qabdu jedhanii yoo lubbuudhaan jiraate akka inni waraana keessaa bahu akka inni haadha tokko ta'ee itti himanii hubachiisanii kadhatanii maala godhanii nama barbaadanii waraana keessaa baasuun hin danda'ama jedhee abdii qaban akka mataa kiyyaatti. Kanarratti ammoo waan danda'u hunda siif gochuudhaaf qophiidha. Kadhaadhaanis hubachiisuunis haala adda addaatiin haati isa malee hin qabdu haala akkanas jedhamee waan danda'ame godhamee isa waraana keessaa baasuun hin danda'ama jedheetiin amanaa. Kan badde san ammoo aslii fa'aa itti himtee kun namni miidiyaa hundi as jira waan ta'eef viidiyoo tokkicha asliin dalaga Oromoon riipoost sheerii goonaan moo mucaan kan kee kan badde lubbuudhaan jiraatu bergi xanyinatti bira hin ga'a. Isheetuuni odeensi isaa hin beektanii warra Amaaraati. EBS illee hin beekna laakiin osoo amma saba biraa ta'e osoo Amaara ta'e osoo amma Dabuufaa Tigree naannoo biraa osoo ta'eeti dhugaadha waa hunda walitti qabata waan ta'eef akka Itoophiyaatti dhageettii guddaa qabanii garuu ammoo waa'ee Oromoo fi nama Oromoo irratti ijoolleedhuma Oromoo kana viidiyoo bareeda dalagnaan mucaan kun bakka namni jiru bakka intarneetiin jiru bakka miidiyaan jiru jiraannaan carraan inni viidiyoo kanaa fi yaamicha kana dhagahuudha ol aanaa fi guddaadha jedheetiin amana akka kiyyatti wanni atam intarviiyuu kennuudhaaf isheetu mallasee kana bira dhaquudhaaf wanni Dubaay irraa kaatee Itoophiyaa dhuftuuf hin jiru natti fakkaata. Achi teessee gargaarsa amma asliin jedhaa jiru kana irraa fudhattee namarraa yoo inni waa walitti darbe waan saniin mucaa bades mucaa waraana keessa jirullee bifa special keeziitiin mootummaallee gaafattee haala adda addaatiin nama godhattee nullee irratti gargaarree akka inni achi keessa si bahee gara hankii dhufu takka ammoo Itoophiyaa taa'u gama kiyyaan waan danda'u si godha yaanni kiyya kana galatooma. Ani waan jedhu durarratti mucaan waraana keessa jiru yoo rabbiin laafisee fakka abiyyillee mootummaa ta'uu hin mala abiyyuu daa'imuma waraana seenee mootummaa ta'e laa taqnatu min rahmatillaahi jedha hadiisni rabbiin kennallee akkas jedha. Rahmata rabbiitirraa garaan muratiin abibti fuuldurri ifa echi dubbadhu sabbarsiisumaa fi Eliyaas. Tole galatoomi. Durarratti Mukaalid obsa barbaachisa. Nu hundi keenyayyuu ilmoo qabna. Namni ilmoo qabu immoo waan kanatti hin qoosu. Kanaaf sirriitti dhaggeeffachuu jirra. Gara keessaatti sagalee naa ergitee turte tanaan dura jara keenya.
waa'ee beellama kanallee natti himtee turte. Akkana miidiyaa akkana irratti beellama qabadhee naan jennaan deebisaan deebisneef. Maaliif jennaan miidiyaa san waan beekuuf jechuu. Anamma waan jechuu barbaadu dura irratti waan kana lafaa kaafnee takka jennee waan kana isii gargaaruuf Heydar waan tokko nu haa godhu. Heydar abbaa manaa isii bakka hadareessa abbaa manaa isii kennitee fi Heydar dhaqee isa kana addaan nu haa baafatu. Maybe abbaan manaa kun dhoysee bakka biraa geessee achitti barsiisaa yoo ka jiraatu taate. Waan kana inni addaan Heydar addaan nu haa baafatu. Eegas booda immoo as deebineeti waan mallaqa isin jettu kanallee walitti hin buusnaaf. Mallaqa diqqaadha. Mallaqa kanaa olillee walitti buusuuf hin dandeenya. Akka isin agartee deemtee waan kana gargaartu. Iyyatu. Garuu miidiyaan isin irratti iyyattu suni miidiyaa dhimma Oromoo yookaan immoo dhala Oromoo nu barbaadullee miti. Akkuma mareef Haydar jedhe sanii as bakkeen amma jirtu kuni namoonni miidiyaa hedduu as jala jiranii as gubbaallee jiran. Haydar mataan isaa asliin hundi isaanii viidiyoo tokko tokko yoo si gargaaranii si dalaganii furmaata ni argata. Oromoota hedduu bira ga'a. Kanaaf waan achillee asheetu bira dhayxuuf illee hin qabdu. Asheetuu kalaalu Gondar Gojjam yoo warra san taate malee namni keenya afaan saniyyuu dhaga'uu hin fedhu. Dhugaa yoo sitti hime. Kanaaf dursa obsi wanni ta'ee jira. Namni du'aanillee hin dhaba. Garuu wanni diqqishu siyaallee na dhukkubse maali inni du'e jetteen sabbarree jira jettee hin beeyne bakka kanatti nama laalessa diqqishu agarsiisa yoo ilmoon nama jalaa badde. Kanaaf dursamee Haydariif carraa kenninee Haydar waan kana abbaa manaa isii kan addaan akka nu baasu nu godha asli. Ergas boodas deebine gara biraatiin illee hin jira carraan biraallee karaa qayi masqaliitiin illee ilmoo argitee nama jalaa badde akkaataa itti barbaadantu jira. Sumuni takka osoo hin kafalin jechuu. Namoota hedduutu akkasitti maatiin addaan faca'ee maatii ofii argataa jira. Kanaaf amma yeroo takka dubbadhu. Tole hin dubbatta. Kanaaf si gaafachuu fedha obboleettiiti jedha. Na gaafattanii walumatti qabdanii ani isinirra darbee gandaan baan dhaqu. Isin dhiisee gandaan baattiin dheessu. Ani haadha abbaa kiyya takkittiidha. Kalillee nama bira dhaabatu dhabee nama daa'imman tiyyanaa soqu dhabee jennaan gandaan baa dhaqe malee gandaan baa marateetii miti. Lammata ani nama akka maletti guddatee deebisee ijoollee tiyya akka maletti guddiseedha. Wanti na boochisee hedduu miira keessa na galchuu waan kalee keessa darbisan yoo yaadadhu miira keessa gala. Lammata daa'imman tana aayilaandii guuree guddise sibiila kuraalii yoo guureetiin darajaadhaan gahuudhaaf guddise osoo abbaan hirriba ho'aa akka gaarii ijoollee fi biraa guddifatu jechuudha. Wanti san na godhe an abbaa kiyyaa takkittiidha. Lees ijoollee dhiiraa lamaan tan argadhe abbaa kiyya san bakka buusuu qaba waan jedhutu na keessa waan jiru. Ani ilmoon isin daa'imni argitan tun gadi cabee ilmoo tiyya tana barsiisaa qaraasisaa asiin ga'e na harkaa bittin dhoofte. Wanti miira keessa na galchillee kan ani rabbillee wallaaletii miti. Obsi bakka naan jettanitti immoo waggaa jahan obsi waggaa jaha. Niin booya malee waggaa jaha. Sinigale ilma haadhaa tokkicha haizosh naan jedhu qabu. Intala haadhaa tokko amshiriin beeloftee nama naan jedhu ruuza adii nyaadha mana arabaa kana keessatti. Amma sabrii fidadhe sabbarii waliin naan jettan akka feetan na godhaa na galchitanillee dhiiftanillee isinitti uf kennee eegana agartan hingaa. Ani waan miidiyaa gandaa dhaquuf hin qabu hin hojjennellee wanta ilmi kunis keessanii hin dhiifnellee wanta waan godhis eege isin bira ga'e isinumatu waan gootan beeka dhiiseeraan guruddeemu. Lakki galii wajjin dhaqin Haydarii wajjin galii indoon bakka san gayoon an jettan osoo wajjin galee Haydar na dura dhaabbatee nama san qaamaan bira dhaqe natti tola jechuudha. Namni gumaa kiyya gaafatu isin osoo ijji kiyya na bade yoo lakkeen obboleetiteeti naan jedhe Haydar har'a borga nama galee nama san bira mana isaa qaaman dhaqee mana inni ijaarate jiran iddoo baay'ee dubbannee fagoodha. Hoolotii ribbii guuree jechuudha. Hoolotii ribbii sanii saabitadhee saasan halkan irraa yaa baasanii gurguratanii intala tanan ala oofatan jechuudha amma fuudhatana. Attaacha mana ijaaratanii keessa galan sun ka horii kiyyaati jechuudha. Namni itti badhu madaa kiyya dhoosuu dhabee jal'ise. Mana irraa ifatanii ijaaratanii keessa galan sun haada sa'a kiyyaati sa'a hoolotii ribbii fuudhee ittiin guddise horsiisee ittiin dhalchiise halkan narratti walgaanii sa'a san baasanii gurguranii intala tanaan biyya alaa oofate jechuudha namni kun. Achii ka'ee biyya haadha biyya alaa deemte saniin deebitee mana kan hawaashin keessatti ijaaratanii jechuudha. Ani immoo daa'imman tana kuraaleen guddisa. Aayilaandii guuree Adaamaa keessa deemee gurguree guddisa. Sinigale aayilaandii kanaan barsiise, sibiilaan barsiise. Kanaaf garaan na gubatee himachuullee, kaayyachuullee wallaalee jechuudha.
ilmoo namni dhalte ni beektu homaan qabu rabbii kiyya malee abbaan koo ana takkitti dhalate argatee hin du'ee jira isaan beeku an dhaladhee gaafa ji'a takkaa biyyaa bahee abbaan kiyya dagriit badee jechuudha. Homa takka qabu rabbii kana malee osoo isin taate haadha abbaa dhabdanii ilmoo lama ol bira dhabdanii irkoo dhabdanii akkamitti sabrii qabdan mee bakka kiyya kana bu'aa laala. Indoon bariin sabbareeyyuu barra koofin ajjeesin ilmoo tiyyarraa hafee har'a isin dura taa'uun kunuu bara naaf waan guddaa jedhee yaada. Naaf falchaa dhiifamu. Dubbadhoo takka dhiifama naa godhate. Namni giftii keessa qabdan giftii kenname bishaan illee taasifamu. Ooyimee warra dhiiraa qaata dubbatanii Akka eegale. akaawwantii sirreeffattu namni Oo yeroo giftii takka keessa yaaduma qabdan giftii tasgabbeessaa kenname. dubbachuu fedha Waalaikum kiyyaa. salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Anillee yaada qaba ture. In qabda Dubbadhu koo hiikaa qaata Tiklee dubbattanii. gaafachuu fedha. Dubbadhu gaafadhu. Harka hedduu. Ayyaasa ishi. Rakkoon. Tii dubbadhu doobbiin hin booda dubbate dubbadhu waan kiyya. Ijoollee mana. Dhugaa obboleettii tiyyaa wanti ati keessa luftee jirtullee baay'ee nama miidha. Nama gaddisiisa. Naa galee nu maraafuu galee. Amma akkamiini sillee gargaarraa ka jedhu mataa keessa na dhufe. Takka atillee of gargaaruu qabdaa. Wanti gariin abbichillee murtiin argitee disishiniin ati wanni jettu kun wanti ati keessa luftee troomaa nu martinuu si qofa oduun taane nama hedduutu jira jedhee yaadaan. Finni kan kee lola keessa jira kaaniin dhabdee kaanii Kaawwantiin qabdu soore. biyya jirtaa. Amma biyya deebuu akkuma Siraaj jedhee uduu biyya deebitee achirraa eegalamee misha. Isii kennaa soore warri giftii keessa qabdan isii kennaa akka akaawwantii sirreeffattu isii kennaa rakkoon qabu.